Kanaaf lakkoofsi 11:12 wanni inni jabeessee dubbatu keessaa tokko karoorri isaa fiixaan kan ba'u akka ta'e, kan raawwatu akka ta'e, kana gochuudhaaf Waaqayyo ga'umsa isaas dandeettii isaas akka inni qabu, wanti shakkamuun irra jiru akka hin jiraan, humni isa danqu akka hin jiraan, wanti isa dura dhaabatu akka hin jiraanne kan argisiisudha jechuudha. Wanti isa dura dhaabatu akka hin jiraanne nuuf mirkaneessee darbeetu kan ammoo erga godhee booda immoo nuyi maaliif akka jiraannu immoo barbaada, ulfina isaatiif immoo akka nuyi jiraannu barbaada jechuudha. Galata isaatiif akka nuyi jiraannu barbaada. Efesoon 1:5 irratti duraan dursee tola isaan kaasee ture, nuyi kan eenyuuti jedheeti kan inni kaa'u, nuyi kan Waaqayyooti, ijoollee Waaqayyooti jedhee kaa'a jechuudha. Warri Kiristoos Yesuusitti amanuudhaanii fayyine gara isaa warri dhufne nuyi maal isaati jedha, ijoollee Waaqayyooti, garaagarummaan nu gidduu utuu hin jiraatin. Garaagarummaa utuu gidduu hin jiraatin. Kanaafiyyuu ijoollee Waaqayyoo kan nuyi taane immoo maaliif akka jiraannuufidha. Galata isaatiif, ulfina isaatiif jiraachuu akka dandeenyuufidha sana kan inni godhe. Waaqayyoo ilmaan namaa yeroo uume ulfina isaatiif galataaf akka uume irraanfachuun nurra jiraatu. Karaa wajjin wal qabsiisee Phaawulos waa'ee dhaaltuu ta'uu keenya dubbata jechuudha. Dhaaltota akka nuyi taane. Dhaaltota ta'uu keenya irra deddeebi'ee kaasa. Efesoon 1:18 achi darbeen kaasaa fuula irratti ni ilaalla wanta ta'eef darbee baay'ee dubbachuu hin barbaadu, garuu irra deddeebi'uudhaan dhaaltota Waaqayyoo akka nuyi taane irra deddeebi'ee kaasa. Akkuma beektan wanti dhaala jedhamu kan inni dhufu, jechi dhaala jedhu kan inni dhufu yeroo abbaan yookiin haati du'anidha miti. Waa'een dhaalaa kan inni ka'u qabeenyaa isaanii dhaaluu wanti jedhamu kan inni dhufu. Iddoo kanatti tokkoffaa waa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii du'uu isaatiin nuun immoo dhaaltota mootummaa Waaqayyoo nu gochuu isaatiin nutti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ofii isaatii du'ee nuyi maal akka taanu, mootummaa isaa akka nuyi dhaallu, dhaaltota mootummaa Waaqayyoo akka nuyi taanu nu gochuu isaa adduna jalatti irra deddeebi'eeti kan inni kaasu. Kanaaf aniif isinii eenyummaa keenya yommuu dubbatu ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya duwwaatu hin taane, ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyaan immoo maal taanee argamneerra, dhaaltota immoo taanee argamneerra jechuudha. Abbaan barbaade ka'ee dhaaluu hin danda'u dhaala. Walitti dhufeenya qabaachuutu irreera. Walitti dhufeenya abbaaf ilmaa, abbaaf intalaa, haadhaaf ilma, haadhaaf intalaa qabaachuutu irreera. Namni tokko dhaaltuu ta'uudhaaf malee callu'ee dhaaluu hin danda'u. Erga Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan ijoollee Waaqayyoo taane, ijoollee isaa duwwaa ta'utu hin taane, achi keessaan immoo dhaaltota isaa ta'uu keenya jala muree barreessaa jira. Kuni akka nuuf raawwatuuf egaa karaa Kiristoos Yesuusiin maal nu godheera? Nu fo'ateeraa isa jedhu lakkoofsa 11:12 irratti jabeessee ka'a. 13:14 immoo yoo dabarru kanaaf immoo shakkii hin qabaatinaa jedha jechuudha. 13:14 akka dhaaltota mootummaa Waaqayyoo taatanii shakkii hin qabaatinaa. Ijoollee Waaqayyoo erga taatanii dhaaltota isaati. Kan ammoo akka isin hin shakkineef maaltu isinii kennameera jedha? Qabsiisi isiniif kennameera yookiin immoo qabdiin isinii kennameera jedha. Yoom gaafa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan ijoollee Waaqayyoo gaafa taatanii qabdiin isinii kennameera. Qabdiin isiniif kennameera. Mee lakkoofsa 13:14 nu dubbisii tole. Okay. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan. Isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri qulqulluun lakkoofsa 14 fufuu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya jedha. Ameen. Mesuu ta'eetii irra deebii 13 dubbisi. Mee dhaggeeffadhaa suu ta'eetii dubbisi. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan. Ergaa dhugaa
wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan eeshi. Isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa adda warra dhageessan duwwaan jenne warri dhageessanii maal gootan amantan. Dhaga'uu duwwaatu hin taane jechuudha. Warri dhageessanii amantanii ittaanee wanta dhufuuf jira. Isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Dhageessanii warra dhiiftan utuu hin taane, dhageessanii warra itti qoostan utuu hin taane, dhageessanii warra callumettanii deemtan utuu hin taane, gurra tokkoon dhageessanii gurra kan biraa warra baaftan utuu hin taane, dhageessanii warri itti amantan, wangeela kanatti warri amantan, dhugaa kanatti warri amantan, isa isiniif dhugaa ba'ame, isa isiniif lallabame kanatti warri amantan, Kiristoos Yesuusitti warri amantan, wangeela dhugaa kanatti warri amantanii hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamtaniittu jedheen. Ameen. Yaada mallatteeffamuu waan ta'eef calluma jedhee miti mallatteeffamuun kan inni dhufu. Wanti hundumtu erga barreeffamee ediit godhame wanti hundumtu erga dhumee booda xalaan namni abbaan barbaade isinii barreesse waajjirri kam isinii barreesse chaappaan qabu taanaan mallattoon qabu chaappaan qabu taanaani maal ta'uu hin danda'u fudhataman qabu. Chaappaan awutooritiidha kan inni argisiisu. Aangoo isaati kan inni argisiisu. Dhugaa ta'uu isaati kan inni argisiisu. Qabatamaa ta'uu isaati kan inni argisiisu. Namni xalaa kana barreesse qaamni xalaa kana barreesse kana barreessuudhaaf aangoo qaba. Kana barreessuudhaaf ga'ee isaati, humna isaati, aangoo isaati, aboo isaati jechuudha. Kanaaf wanti tokko chaappaadhaan rukutamee jennaan chaappaan itti godhamee jennaan mirkaneeffameera jechuudha. Waan hundumaa erga mirkaneeffameeti chaappaan kan inni rukutamu. Kanaaf warri amantanii fudhattanii wangeela kana isa isinii lallabame kana isa isin barsiifame kana warri amantanii fudhattanii hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamtaniittu hafuura qulqulluudhaan chaappeeffamtaniittu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ameen. Chaappaarra immoo daangaa jira. Chaappaan tokko kan irra jiru eenyu akka ta'e aangoo kan qabu, lama aangoon isaa amma eessaatti kan akka ta'e, sadaffaa abbaan qabeenyummaa isaa achi keessadha kan inni jiru. Chaappaan hafuura qulqulluu yommuu isin irratti rukutamu yeroo isin isaan mallatteeffamtan isin ijoollee Waaqayyoo Waaqa jiraataa ta'uu keessan mirkaneessa. Daangaan Waaqayyoo Waaqaaf lafa isa uume. Isa kana hundumaa isa bulchu, isa kana hundumaa isa to'atu Waaqayyoodha kan chaappaa kana chaappeessu. Kan isiniif mirkaneessu. Fayyina keessan kan isiniif mirkaneessu. Dhaaltota ta'uu keessan kan isiniif mirkaneessu. Dhaaltummaa mana murtiitii mirkaneeffadhaa akkuma jedhamu. Dhaaltota mootummaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan mirkaneessu hafuura qulqulluudha. Chaappaa hafuura qulqulluuti. Isa kana immoo gaafa amantan maal taataniittu jedhe? Mallatteeffamtaniittu. Mallatteeffamtaniittu. Lakkoofsa 14 irra deebiitii suuta jedhii nu dubbisi. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya jedha. Wanta nuyi itti dabarree argachuudhaaf jirruufi maal keenyadha jedhaa? Qabdii keenyadha jedha. Qabsiisa kennameedha jedha. Wanta nuyi itti darbinee argachuudhaaf jirruuf dhaala isa nu eeggatu sanaaf jireenya bara baraa isa nu eeggatu sanaafi maal keenyadha? Qabsiisa keenyadha yookiin immoo qabdii keenyadha. Ijoollee Waaqayyoo warri taane warri Kiristoos Yesuusitti amanuudhaaf waamamne warri amannee fudhanne isa kana yeroo hundumaa dagachuun nurra hin jiraatu. Isa kana yeroo hundumaa yaadachuutu nurra jiraata. Gaafa